odeeffannoo haqaa. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota BBS irraa dabareen kan oduu gurguddoo torbaanitiin oduulee gurguddoo torbaan kana keessa biyya keenya Oromiyaa hamma addunyaatti ta'an sorree fillee jirra. Oduu torbaanii wajjin an kan isin faana turu Siraayil Sabaatiin. Oduu ispoortiitiin isinitti mammoo an Badrii Yusufi. Jalqabarratti oduu ajjechaa Oromiyaa irraan jalqabam. Torbee kana keessa namoonni 18 ol Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti ajjechaa gara jabeenyaa humna addaa poolisii Oromiyaa fi qaamolee murna biyya bulchaa jiruutiin raawwatame hammeenyaa bulchiinsa Dr. Abiyyi Ahmad qabu caalaa uummata nagaa irraa jiraachuu isaa ifatti mul'ise. Lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti gaafa guyyaa Jimaataa Onkoloolessaa 23 bara 2020 ajjechaan gara jabeenyaa fi hammeenyaan guutame dargaggoota nagaan mana keessa ta'anii taphataa turan irratti humna waraanaa biyya bulchaa jiruun raawwatame. Qaamolee garaagaraa tinis balaaleffatameetii jira. Ajjechaan guyyaa adiin dargaggoota 5 kan mana keessa ta'an irratti magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 5 keessatti raawwatame kun guyyaa keessaa gara sa'aatii 6 yoo ta'u namoota 4 rasaasan mana keessatti yoo waddan isa 5ffaa kan lubbuu isaa baafachuuf fiige ari'anii daggala keessatti ajjeesuun cuubeen qaama isaa waraanu jiraattonni magaalaa Naqamtee ragaa bahu. Waraanni bulchiinsaa magaalaa Naqamtee irraa paatroolii 4 gara ganda duwwaa 5 aduu Jimaataa waaree dura imale dukkana gaddaa hammeenyaan guutame ummata magaalaa Naqamteetti buuseetii ture. Dargaggoonni dhukaasa humna nageenyaa kanaan ajjeefaman Raafu'eel Haayiluu Abbitti Seifuu Kadir Isaaq Zalaalamii fi Falmataa akka jedhaman gabaasni lixa Oromiyaa irraa BBS dhaqqabee ni mul'isa. Mootummaan ajjechaa dargaggoota kana irratti raawwatameen miseensota abbaa torbee ajjeefne jechuun ibsi karaa kominikeeshinii poolisii Oromiyaatiin kennameetii ture. Kallattii ajajaa ajjechaa kana kan kennan hoogganaa humna addaa poolisii Oromiyaa magaalaa Naqamtee Koomaandar Girmaa Abdiisaa yoo ta'an innis miseensota abbaa torbee ajjeefne jechuun miidiyaalee mootummaa biyya keessaatiif yaada kenneetii ture. Gama biraatiin konkolaachisaa Faamii Abdii ammoo baha Oromiyaa magaalaa Awwadaay keellaa magaalaa Awwadaay irratti halkan gaafa Onkoloolessa 23 bara 2020 sa'aatii 7 walakkatti rasaasa humna addaa poolisii Oromiyaatiin ajjeefame. Faamii Abdii akkuma keellaa irratti konkolaataa sakayittiinsaaf dhaabeen ajjeefame. Godina Arsii lixaa magaalaa Shaashamanneettis barsiisaa yuunivarsiitii Madda Walaabuu fi Qaaduu Toleeraanis humna addaa poolisii Oromiyaatiin ajjeefameetii jira. Godina Shawaa lixaa Ijaajjettii kan dhalatee barsaa fi Qaaduu yuunivarsiitii Madda Walaabuu damee Shaashamannee osoo barsiisu bakka buna dhugutti humnoota mootummaatiin ajjeefame. Ajjechaa barsiisaa fi Qaaduu Toleeraa irratti dilbata darbee magaalaa Shaashamanneetti raawwatame ajaja kan kenne bulchaa godina Barraa Bunoo kan jedhamu yoo ta'u kan ajjeese ammoo nama Sintaayyoo Xilahuun ta'uu BBS nama yeroo san naannawa san turan irraa qulqulleeffateetii jira. Bakka barsiisaa fi Qaaduu Toleeraa kufetti kan itti dabalee rukute ammoo nama Ashannaa fi Tashitaa yoo ta'u kan lukaan lafatti dhiitaa ture Amaan Qaasim akka ta'e odeeffannoon BBS maddeen irraa sassaabaa ture ni mul'isa. Ajjechaa hammeenyaan guutame kana koomishiniin poolisii Oromiyaa qoosatti deebisuun humnoota maqaa abbaa torbeetiin magaalaa keessa socho'an qaama mootummaa fi aangawoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhatan qulqulleessuu cimsinee itti fufna. Magaalaa Shaashamanneetti miseensa abbaa torbee tokko ajjeesni jechuun ibsa qaanii fuula barruu isaa irratti maxxanseetii ture. Garuu kan ajjeefame nama dukkana doofummaa barnootaan diigaa jiruu fi lammii bor biyya tana ijaaruu danda'an qaraa jiru barsaa yuunivarsiitii Madda Walaabuu fi Qaaduu Toleeraati. Harargee lixaa magaalaa Machaaraattis ajjechaan wal fakkaataan humna addaa poolisii Oromiyaatiin dargaggoo maqaan isaa Jamaal Adam Yusuf jedhamu irratti raawwateetii ture. Dargaggoo Jamaal Adam reebisa humna addaa poolisii Oromiyaan isa irra gahee irraa dandamachuu dadhabee hospitaala Galamsootti wareegame. Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaalaa Sabbataa keessatti lubni afaan Oromoon mana amantaa Ortodoksii Gabreelii barsiisaa turan luba Phexros Tasfaayeen Sanbataa gaafa 24 bara 2020 barii osoo gara mana amantichaa deemaa jiranii reebicha irra gaheen lubbuun isaanii darbeetii jira. Luba Phexros Tasfaayee mana amantaa keessatti afaan Oromootiin maaliif lallabda jedhamee doorsifni irra gahaa turuu kan odeeffate BBS Sanbata darbee qaama hin beekamneen erga reebameen booda hospitaala seenee lubbuun isaa darbite. Walumaa galatti ajjechaan suukaneessaan Oromiyaa magaalaa Naqamtee nama 5 Harargee nama 2 Shaashamannee nama 1 Boqojjii nama 1 Baalee Gindhiir nama 1 Sabbataa nama 1 humnoota mootummaatiin yoo ajjeefaman Shawaa Kaabaa Naadaatti poolisonni Oromiyaa 8 caalan qaama hin beekamneen ajjeefamuu odeessiin dhaqqabee ni mul'isa.
Oduu hidhamtoota siyaasaa Oromootti yoo dabarru hidhamtoonni siyaasaa Oromoo onkoloolessa 27 bara 2020 mana murtii olaanaa federaalaa dachaa Araadaatti dhiyaatuun dhimma qabeenya isaanii ugguramu irratti yaada mana murtiitiif kennaniiti jiru. Hidhamtoonni siyaasaa Oromootti badarbee himanni shororkeessummaa irratti banamee ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaa waliin wal qabate kan hidhaman yoo ta'u mootummaan biyya bulchaa turee fi kan siyaasa isaa tarkaanfachiisuuf isaan sidhee qabeenya isaanii uggureeti ture. Namoota qabeenyi herreega baankii jalaa uggurame keessaa obbo Baqqalaa Garbaa, obboloota Jawaar Mohammad, obbo Jawaar Mohammad mataa isaa, gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa fi namoonni biroo keessatti argamu. Dhimma qabeenya ugguramee kana ilaaluuf yeroo darbee manni murtii beellama onkoloolessa 27 bara 2020 kibxataa darbee kanatti kan qabe yoo ta'u dhimma ugguramuu qabeenya hidhamtoota siyaasaa Oromoo laaleetii jira. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kan qabeenyi isaanii murna biyya bulchaa jiruun jalaa uggurame yaada ugguramuu qabeenya isaanii irratti qaban mana murtiitiif kennaniitii jiru. Xiinxalaan siyaasaa fi gameessi qabsoo Oromoo Jawaar Mohammad kan siyaasaa biyyattii san jijjiiruu keessatti gahee olaanaa taphate ugguramuu qabeenya isaa irratti yaada mana murtiitiif kenneen qabeenya koo kan narraa fudhatame seeraan kan galmaa'e osoo hin taane saamichatu narratti geggeeffame jedhe. Mana isaa keessaa qabeenyi saamamuu mana murtiitti kan hime namni siyaasaa ganna 35 Jawaar Mohammad birrii 100 ol warqii sa'aatii badhaasaawwan meedaaliyaa garaagaraa poolisiin saamamuu hime. Qabeenyi kun ragaa ta'e narratti hin dhiyaanne kan jedhe xiinxalaan siyaasaa kun naafis hin deebine maaliif saamame jechuun mana murtii gaafateetii jira. Kan biraa kan jedhe namni haqa Itoophiyaa keessatti dabee sirreessee dimookiraasii dagaagsuuf qabsaa'aa jiru kun namoota guyyaa tokko shaayii nafaana dhugan herreegni baankii isaanii ugguramee jira. Garuu kan aangawoota mootummaa kan waan baay'ee waliin hojjechaa turre hin ugguramne. Yoo dhuguma ugguramuun sirrii ta'e kan isaanii maaf hin ugguramne jechuun mana murtii gaafii biraa dabalee gaafate. Dhimma saamamuu qabeenya obboleettii isaa kan kaasee obbo Jawaar Mohammad sababa obboleettii koo taateef qofaa qabeenyi isii humna waraanaatiin jalaa saamame jedhe. Dhuma yaada isaa irratti mana murtii impaayera Itoophiyaaf dhaamsa kan dhaame gameessi siyaasaa Itoophiyaa Jawaar Mohammad mootummaan ni jijjiiramaa sirni kamuu ni darbaa isin garuu yoomuu warruma haqa namaaf murteessu ta'a itti ufaa jechuun dhaamsa isaa godhabe. Hidhamaan siyaasaa biraan gawaan olaanaan koongiresii federaalistii Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa yaada ugguramuu qabeenya isaanii irratti mana murtiitiif kennaniin konkolaataa dabalatee qabeenyi isaanii kan jalaa uggurame seera maleessummaa waan ta'eef akka gadi dhiifamu yoo gaafatan dhimma konkolaataan wal qabatee deebii kennaniin ani waggaa 37 hojii mootummaa hojjedhe. Namni waggaa kana mara hojjete akkamitti konkolaataa dulloomtuu tana qabata jechuun sirrii miti jedha itti aanaan dura taa'aa paartii koongiresii federaalistii Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa. Ummanni isaa Adaamaa fi Naqamtetti konkolaataan simachuu mana murtii kan yaadachiise obbo Baqqalaa Garbaa biyya alaatii konkolaataa badhaafamu mana murtiitti himeetii jira. Miseensi paartii koongiresii federaalistii Oromoo Hamzaa Booranaa yaada ugguramuu qabeenya isaa irratti kenneen erga gaafa hidhameetiin mallaqni nuti baankii qabnu akka hin sochoonee fi akka maatiin itti hin fayyadamne godhameetii jira. Sababa kanaan maatiin hidhamtoota rakkoof saaxilamaniitii jiru. Nuti mana murtii kanatti kan deddeebinuuf haqa arganna jennee waan amannuuf kanaaf manni murtii kun haqa kiyyaa fi kan hidhamtoota biroo nuuf hubachuun dirqama isaa ta'uu beeke nuufi maatii keenyas rakkoo keessaa baasuu qaba jechuun dubbate. Manni murtii falmii uggura qabeenya hidhamtoota kanaa irratti deebii abbootii alangaa dhaga'uuf onkoloolessa 24 bara 2013 beellama kenneetii jira. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kan hidhamaniif yakka raawwatanii osoo hin taane dirree siyaasaa keessatti taphaan waan dursaniif murni biltsiginnaa biyya bulchaa jiru hidhe. Hidhamtoonni kun erga hidhamanii 6 lakkoofsaniitii jiru. Gama biraatiin manni murtii dhaddacha guyyaa 27 bara 2020 oleen shakkamtoota dhoo'insi bombii waxabajjii 16 bara 2011 shakkamanii waggaa 2.5 mana hidhaa Qaallittii bakka konkiriit jedhamutti dararamaa turan irratti murtee dabarseetii jira. Murtee hidhamtoota kana irratti darbee murtee dabaa fi siyaasaa akka ta'e namoonni itti dhiyeenyaan dhimma kana hordofaa turan ragaa bahu. Waxabajjii 16 bara 2011 deeggarsa bulchiinsaa biyyiif taasifaman irratti bombii dhoo'in lubbuu namaa darbuu fi miidhaan dhaqqabuu ni yaadatama. Manni murtii shakkamtoota jedhee kan dhiyeesse waggaa 2.5 booda murteetti kenneetii jira. Bombii dhoosuun lubbuu namoota 2 galaafate namoota 50 madeessuun kan himatame Xilahuun Geetaachoo hidhaa umrii guutuu yoo adabamu, Geetuu Girmaa hidhaa waggaa 23, Biraanuu Jifar waggaa 22, Baahiruu Tolaa waggaa 17, Dassaaleny Tasfaayee ammoo hidhaa waggaa 5 adabamanii jiru. Murtiin shiraa fi dabaan namoota kanneen irratti raawwatame ta'ee jedhame maqaa qabsoo Oromoo balleessuu fi Oromummaa yakkuuf kan raawwatame akka ta'etu dubbatamaati jira.
Oduu Oromiyaa keessaa baanee oduu naannolee Itoophiyaatti yoo dabarru waldura dhaabbannaan paartii aangoo mootummaa harkaa qabuu fi paartiilee morkattootaa naannoo Amaaraa fi Tigraay cimaa dhufeetii jira. Dhaabni sochii biyyaalessaa Amaaraa kan bulchiinsa Dr. Abiyyiitti dhiyeenyaan deeggaraa turee fi bulchiinsa biyyattii taaliguu keessatti qooda qabu dhiyeenya kana murni biyya bulchaa jiru murna abbaa irreeti jechuun balaaleffatuu jalqabeetii jira. Leellisaan sirna qeentee paartiin Abin falaasama edamuu fi ilaalcha bulchaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad tarkaanfachiisu deeggaruu fi falaasamicha lafa qabsiisuuf paartii hojjetaa ture yoo ta'u dhiyeenya kana ammoo gareen biyya bulchaa jiru daandii haaromsaa irraa maqee xurree abbaa humnaa irra gulufaa jira jechuun qeeqa itti roobsaatii jira. Abin ajjechaa dhalattoota Amaaraa irratti raawwatamaa jiru balaaleffachuun onkoloolessa 28 bara 2020 yookaan ammoo onkoloolessa 18 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hiriira magaalaa Bahar Daaritti kan waame yoo ta'u magaalaa Finfinneettis jalqabaa ji'aatti seenaa jiru kanatti hiriira mormii paartii Biltsiginnaa irratti waameetii jira. Paartiin sochii biyyaalessaa Amaaraa ajjechaan sanyummaa dhalattoota Amaaraa irratti naannoo Oromiyaa, naannoo Kibbaa fi naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti raawwatamaa jiru gochaa suukaneessaa mootummaan gargaarameedha jechuun xalayaa waamicha hiriiraa irratti beekseetii ture. Sochiin biyyaalessaa Amaaraa yookaan Abin ji'oota muraasa dura yeroo dhaaboleen siyaasaa Oromoo fi kan saboota biroo mootummaa waloo haa ijaaramu jedhanii yaada dhiyeessanitti Biltsiginnaan aangoo irra turuu qaba jechuun ibsa baasuun isaa ni yaadatama. Amma garuu Biltsiginnaan daandii dimokiraasii fi haaromsaa gadhiisuun xurree afaan qawweetiin biyya goolaa jira jechuun dubbataa jira. Abin ajjechaa dhalattoota Amaaraa irratti raawwatamaa jiruuf itti gaafatamummaa kan qabu Biltsiginnaa naannoo Amaaraa fi Biltsiginnaa federaalaati jechuun quba itti qabu caalaa hiriira mormiif uummata Amaaraa magaalaa Bahar Daaritti waameetii ture. Mootummaan giddu galeessa nageenya uummataa kabachiisuu caalaa afaan qabatee ilaaluun akka lubbuun hawaasa nagaa darbituu godhee jira jedha sochiin biyyaalessaa Amaaraa. Abin yookaan sochiin biyyaalessaa Amaaraa yeroo jalqabaatiif jechuun ni danda'ama. Paartii Biltsiginnaa giddu galeessaa fi naannoo Amaaraa irratti mormii kaasuun ajjechaan sanyummaa raawwatamaa jiruuf itti gaafatamaan isaanii jechuun akeekkachiiseetii jira. Biltsiginnaan naannoo Amaaraa uummata Amaaraatiif mirga kabachiisuu miti miira isaatu eeguu hin dandeenye kan jedhe Abin hiriirri mormii naannoo Amaaraatti onkoloolessa 18 bara 2013 magaalaa Finfinneetti ammoo onkoloolessa 22 bara 2013 ni geggeeffama jechuun yaamicha dhiyeesseetii ture. Biltsiginnaan naannoo Amaaraa karaa sabquunnamtii naannoo Amaaraa Gizaachoo Buluunaatiin hiriirichi beekamtii hin qabu yoo geggeeffame tarkaanfii fudhanna jedhus itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii Abin kan ta'e Xaahir Muhammad deebii Biltsiginnaa naannoo Amaaraatiif deebiseen mootummaan naannoo Amaaraa hiriirri hin geggeeffamu tarkaanfii fudhadhaa jedhus gama keenyaan hiriira geggeessuu irraa duubatti hin deebinu jedheetii ture. Garuu roobii ganama paartichi ibsa baaseen hiriiricha waamne geggeessuu humna waan hin qabneef haqnee jirra jechuun yoo beeksisu waajjirri isaa kan magaalaa Finfinnee jiru poolisiin marfamus gabaaseetii ture. Abin yeroo dheeraaf garee Biltsiginnaa biyya bulchuu deeggaraa kan ture yoo ta'u amma ammoo wal gaarreffannaa fi wal qeequu jalqabaniiti jiru. Gama biraatiin dorgommii humnaa fi aangoo cimaa keessa kan jiru bulchiinsi naannoo Tigraay fi bulchiinsi giddu galeessaa kan dhiyeenya barri aangoo isaa dhumate agarsiisa waraanaa fi jecha afaaniitiin wal waraanaati jiru. Paartiin Biltsiginnaa kan aangoo giddu galeessaa harkaa qabu mootummaa naannoo Tigraay irraa baajata kutuuf sochii taasisaa jiru wajjin wal qabate pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon haasaa agarsiisa waraanaa naannoo Tigraay irratti taasisaniin uummanni Tigraay adeemsa heera mootummaatiin mootummaa isaa filachuun yakka ta'ee murni abbaa irree sirna qeenxee deebisuuf hojjetaa jiru baajata naannoo Tigraay irraa muruuf murteessee jira jedhe. Uummanni Tigraay mootummaa federaalaa keessaa dhiibamee akka bahuuf dhiibbaan garaagaraa taasisamaatii jira. Uummata Tigraay fi mootummaa naannoo Tigraay kan weerara awwaannisaa ittisuuf sochii taasisaa jiru deeggaruu caalaa akka uummanni Tigraay beelaan dhumuuf weerara awwaannisaa kanaaf mootummaan giddu galeessaa tumsaa jira jedhe. Namoota eenyummaa Tigraay qabatanii mootummaa federaalaa fi bakkoota birootti akka hojjetan kan akeekkachiise pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon boritti gaafatamummaa jalaa hin baatanii gaafas ergamaadha dirqameetii sababni jedhu isin hin baasu Tigraayin kabajjeetii malee itti roorristee waliin jiraachuu hin dandeessu jechuun qaamota mootummaa fi uummata Tigraay roorrisan akeekkachiiseetii jira. Mootummaan naannoo Tigraay mootummaa federaalaatiin raayyaan ittisa biyyaa bakkaa bakkatti socho'u
ta'uu hin dandeetu jechuun ibsa baasuu isaa wajjin wal qabatee raayyaa ittisa biyyaatti ajajaan ergama addaa Meejor Jeneraal Shumaa Abdataa mootummaa naannoo Tigraayiif deebii yoo kennu raayyaan ittisa biyyaa naannoo kamuu keessa deemee biyyaa fi uummata isaa eeguu aangoo heera mootummaatiin kennameef qaba jedhe. Qaamni aangoo heera mootummaa raayyaa ittisa biyyaatiif kenne kana sarbu kamuu hin jiru jedha Meejor Jeneraal Shumaa Abdataa. Raayyaan ittisa biyyaa kan jedhe aangawaan raayyaa ittisa biyyaa kun yeroo ammaa waraanni Itoophiyaa ga'umsaa fi dandeettii cimaa irra jira. Kallattii ergama addaa fudhatee saffisaan raawwachuuf teeknikaa fi ga'umsaan leenji'eetii jira jedhe. Mootummaan naannoo Tigraay ibsa baasee hojiitti yoo hiiku itti aanaa ajajaa iizii raayyaa ittisa biyyaa ta'uun haaraa kan muudamni Dr. Abiy Ahmediin kenname Birgaadir Jeneraal Jamaal Muhammad hojii waraanaa bakkaa bakkatti sochoosuuf gara Tigraay kan imale yoo ta'u humnoonni nageenya Tigraay buufata xayyaaraa Aluulaa Abbaa Naggaatti of duuba deebisaniitii jiru. Mootummaan naannoo Tigraay qaamni heerummaa hin qabne naannoo kiyya keessa socho'uu hin danda'u jechuun tarkaanfii kana fudhate. Murnoonni lachuu gamaa gamanatti torbaaniin ergaa agarsiisaa waraanaa agarsiisuu jalqabanii oolanii bulaniitii jiru. Faallaa mootummaa naannoo Tigraayin mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya lammiilee isaa eeguu caalaa eenyummaa saba Oromoo barbadeessee eenyummaa sirna nafxanyaatiin bakka buusuuf kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti hawaasa nagayaa ajjechaa suukaneessaa irratti raawwachuun abbaa torbee ajjeefne jedhee dhaadataatii jira. Gama biraatiin mootummaa naannoo Affaarii fi mootummaa naannoo Somaalee keessatti ajjechaan lammiilee nagaa irratti qaama hin beekamneen raawwatamaati jira. Murni aangoo biyya bulchuu humnaan dhuunfate harkaa qabu wabii nageenya uummata isaa ta'uu hin dandeenye. Paartiin mootummaa naannoo Affaar kan waliigaltee nageenya mootummaa Itoophiyaa wajjin bara 2018 mallatteessee mootummaan daandii abbaa irratti deebi'ee jira waan ta'eef waliigalticha keessaa baana jechuun beeksiseetii jira. Gama biraatiin hojjettoonni ministeera barnoota lama naannoo Affaar keessatti ajjeefamaniitii jiru. Oduu Itoophiyaa keessaa baanee oduu Afrikaatti yoo ceenu abbootiin seeraa Malaawii shan bu'aa filannoo pirezidaantummaa Malaawii bara 2019 qisaasee haquu isaaniitiin badhaasaa dhaabbatni biyya UK Chatham House jedhamu qopheessuu kan bara 2020 injifataniitii jiru. Dhaabbanni Chatham House jedhamu wiixataa darbee injifattoota badhaasa kanaa kan ifoomse yoo ta'u abbootiin seeraa kun rakkoo hanqina dimokiraasii Afrikaan qabdu keessatti cichoomina qabaniin filannoo pirezidaantummaa Malaawii bara 2019 keessa geggeeffameen pirezidaantiin aangoo irra turan Peter Muthaarikaan injifatanii kan turan kufaa taasisuu isaaniitiin badhaasa kana mo'ataniitii jiru. Abbootiin seeraa Malaawii aadaa dimokiraasii fi haqa Afrikaa keessatti diriirsuuf tattaaffii godhaniin bu'aa filannoo burjaajiin baay'een keessatti argame osoo doorsa hamaa fi mataa qaama biyya bulchaa jiruuf harka hin kennin bu'aa filannichaa haqaniitii jiru. Abbootiin seeraa Malaawii kun yeroo bu'aan filannoo haqamuu ibsanitti amantaa heera biyyattiif qabanii fi dimokiraasii lammiileen barbaadan argisiisuuf akka murtee kana fudhatan miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa turuun isaanii yaadatama. Dhaabbanni Chatham House jedhamu abbootii seeraa Malaawii kana jajuun badhaasa kana akka mo'atan kan ibse yoo ta'u biyyoonni Afrikaa muraasni adeemsi dimokiraasii isaanii haala gaarii irra jiraatus weerarri koronaa abbootii irree Afrikaatiif carraa bane jechuun dubbate. Daayireektara olaanaa dhaabbata Chatham House kan ta'e Dr. Robin Niblet murteen mana murtii heeraa Malaawii ofitti amanamummaa lammiilee biyyattii fi qajeeltowwan dimokiraasii biyyoota Afrikaa faayidaa olaanaa qaba jedhe. Abbootiin heeraa mana murtii Malaawii fi abbootii heeraa biyya keenyaa wal bira qabuun kan kaasan ogeessonni seeraa baay'een abbootiin murtii biyya keenyaa dhaaba biyya bulchaa jiruuf loogoo irraa bilisa ta'anii hojmaata haqummaa irratti hirkate yoom diriirsuu gaafii jedhu gaafataatii jiru. Abbootiin seeraa Itoophiyaa adamtoota siyaasaa Oromoo dabalatee kan sabaa fi sablammoota biyyattii mootummaa siyaasaaf hidhuu isaa osoo beekanii haqa murteessuu diduun mana hidhaa keessa tursiisaatii jiru. Manneen murtii siyaasaa paartii biyya bulchaa jiru irraa bilisa ta'anii lammiilee isaa fi haqa eeganii muranii murteessuuf hawwii ummatoota Itoophiyaa hundaati. Oduu gurguddoo addunyaalessaa torbee kanaatti yoo dabarru haasaan pirezidaantii Firaansii Emmanuel Macron dhimma amantii Islaamaa irratti taasisee hawaasa musliimaa addunyaa dallansiiseetii jira. Ka'umsa dallansuu kanaa kan ta'e barsiisaa seenaa Saamu'eel Paatii kaartoonii Nabiyullaahi Muhammad nagaa fi rahmanni irratti haa jiraatu barattoota isaatti argisiisuu isaatiin. Barsiisichi ganna 47 erga barattootatti kaartoonii Nabiyullaahi Muhammad agarsiisee booda kaabaa lixa biyyattii jimaata darbee daandii irratti mormii irraa murame ajjeefame. Ajjechaa isaatiin wal qabatee pirezidaantiin biyya Firaansii Emmanuel Macron
kun haleellaa shororkeessummaa islaamummaati jedhem. Ajjechaa jimaata darbee daandii konferensaayintii honooriin irratti raawwatameen kana booda bulchaan biyya Firansii pirezidaantii Maakroon barsiisichi kan ajjeefame sababa finxaaleyyii islaamaa eegalee kenna barbaadanii fi nuti ammoo kaartoonii kana maxxansuu hin dhiifnu yoo jedhu ministeerri barnootaa biyyattii Jeen Mikaa'el Blanquer haleellaan barsiisaa kana irratti raawwatame haleellaa Rippaabilikaa Faransaay irratti raawwatame jechuun dubbate. Yaada pirezidaantii biyyattii Imaanu'eel Maakroon kanaan kan mufate hawaasni muslimaa idil addunyaa meeshaalee biyyi Faransaay oomishtu akka lagatamu labsiin labsameeti ture. Labsiin kun biyyoota Arabaa hedduu keessatti hojiirra kan oole yoo ta'u oomishaaleen Firansii, Kuwait, Joordaan, Qaatar, Paakistaan, Liibiyaa, Suudaan, Siiriyaa, Suud Arabiyaa, Soomaaliyaa fi Tarkii keessatti suuqiiwwan keessaa baafamaati jira. Oomishaaleen Firansii qofa osoo hin taane giddu gala gabaa yookaan suppermaarketii guddicha biyya Faransaay kan biyyoota addunyaa hedduu keessatti argamu Carrefour akka lagatamus waamichi taasifameeti jira. Erga labsiin lagannaa oomishaalee Firansii labsamanii booda Imaanu'eel Maakroon labsichi sirrii miti finxaaleyyii muraasa qofaan oofamaa jira jechuun dubbate. Pirezidaantiin biyya Turkii Rajab Xayyib Erdogaanii fi pirezidaantiin Paakistaan Imraan Khan pirezidaantiin Firansii mirga amantaa kabajuu dhabuu fi musliimoota Firansii hacuucee jira jechuun yoo qeeqan taphataan kubbaa miilaa lammii Firansii Paul Pogbaan garee biyyaalessaa Firaansiif hin taphadhu jechuun mormii isaa agarsiiseeti jira. Pirezidaantiin Turkii Rajab Xayyib Erdogaan dilbata darbee yaada kennaniin pirezidaantichi rakkoo xiinsammuu qaba waan ta'eef yaala isa barbaachisa yoo jedhu aangawaan Paakistaan Imraan Khan pirezidaantichi osoo hubannaa amantii islaamaa hin qabaatin islaama haleelaa jira jechuun qeeqeeti jira. Dr. Zaakir Naayek Firaansii waan nabiyyallaahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrabsiteef hawaasa idil addunyaa mufachiifte. Kanaaf oomishaalee isaanii ni laganna jechuun fuula barruu isaa irratti barreesseeti ture. Haala kanaan walqabatee biyyoota Arabaa garaagaraa keessatti hiriirri mormii haasaa Imaanu'eel Maakroon geggeeffamaati jira. Suudaan magaalaa Kaartuumitti uummanni hiriira baheeti jira. Paakistaanii fi biyyoonni biroos hiriira bahuun haasaa jibbiinsaa pirezidaantii Firansii Imaanu'eel Maakroon balaaleffataati jiru. Chaarlii Hebdoo jedhamu kan barruu kaartoonii nabiyyallaahi Muhammad irratti barreessu kun bara 2015 barruu barreessin hawaasa muslimaa mufachiisuun lubbuu namaa 12 darbiteeti turte. Dhimmi barruu Chaarlii Hebdoo kun mana murtiitti ilaalamaati jira. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya amma dabareen kan oduu ispoortiiti. Oduu ispoortii kan isin biraan gahu waahila kiyya Badrii Yuusufim. Ulfaadhu Siraaj. Still with the Frenchman, onto his right, deflected and in! Nothing Szczesny could do about it. Dembele back in from the start, and with the help of the deflection, back with a goal. Off Bonucci, and over the event. Tole irra deebiin akkam jirtu daawwattoota keenya oduu ispoortii har'aaf qabadhee dhihaadden isinitti hima. Guyyoota lamaan dabran kana Champions Leaguein Awurooppaa kilaboota jajjaboo jidduutti geggeeffamee ture. Taphni Champions League Awurooppaa marsaan lammaffaa kun kibxataaf roobii dheengaddaa geggeeffamee jira. Taphoota kibxata dheengaddaa geggeeffame irratti Shakhtar, Liverpool, Manchester City, Koosii fi Bayern Munich morkattoota isaanii injifatanii jiru. Roobis taphoota geggeeffame irratti Barcelona, Manchester United, Dortmund, Sevilla morkattoota isaanii injifatanii jiru. RB Salzburg, Lokomotiv Moscow dirree isarratti simatuun 2-2 qixxee bahee jira. Atlantanis Ajax waliin 2-2 qixxee bahee jira. Shakhtar Inter Milan waliin ammoo 0-0 bahuun qabxii qooddatuun taphicha xumuranii jiru. Taphoota dheengadda geggeeffame hawwataa keessaa Liverpool Midtjylland dirree isarratti 2-0 injifatee jira. Porton dirree isarratti Olympiacos 2-0 mo'ate. Olympique Marseille ammoo Manchester City 3-0 injifatame. Kilabiin Spain Atletico Madrid ammoo Salzburg 3-2 mo'atee jira. Taphni torbee kana hawwataa jedhamee eegamaa ture keessaa tokko taphni Barcelona fi Juventus isa tokko yeroo ta'u dirree Cristiano Ronaldo hin jirretti Barcelonaan 2-0 injifatee jira. Gareen Juventus goolii 3 galchus offside fi harkaan waan tuqameef jalaa haqamee jira. Taphataan Baarsaa keessatti barana urjii ta'aa dhufe Danbeelen goolii bareedduu galcheen Baarsaan akka dursa qabatuuf carraa saaqe. Onto his right, deflected and in! Nothing Szczesny could do about it. Dembele back in from the start, and with the help of the deflection, back with a goal.
off Bonucci and over. Leo Messiinis galchii Baarsan ittiin mo'ate abdii kutachiiftuu lakkoofsise. Messiin taphoota biyyaa fi Baarsaaf taphate taphoota 17 irratti hirmaatee peenaalitii 7 galchee jira. Juventus taphataa isaa cimaa lammii Portugal Cristiano Ronaldo sababa Covid-19 qabameef hin hirmaachifne. Weerarri Baarsaa ammoo daran itti jabaate. Garuu sadaasa 29 bara 2020tti dirree Camp Nou irratti haaluu bahuuf dhaadatee jira Juventus. Gama biraatiin Ferencvaroon ammoo Dinamo Kiev waliin 2-2 qixxee bahee jira. Dortmund dirree isa irratti Zenit simatee goolii 2 adabee jira. Kilabni Bareegee ammoo Lazio waliin 1-1 wal qixa bahuun qabxii qooddate. Manchester United ammoo RB Leipzig goolii baay'ee 5-0 mo'atee jira. Sevilla ammoo Stade Rennais 1-0 kan injifate yeroo ta'u Istanbul Başakşehir ammoo Paris Saint-Germain 2-0 dirree isa irratti injifatame. He should. Red card for Kazawa and Amavi is simple. Can have no complaint about that at all. And a red card for Paredes. He gave him a second yellow, and Benedetto has been. So he's sent 4 off here. Kazawa, Amavi, Benedetto. The pressure. Ziyech into Havertz. Hudson-Odoi. And it's in through the goalkeeper. Gara dirree FK Chris Nodar kan imale Chelsea ammoo galchii baay'ee 4-0 morkataa isa FK Chris Nodar mo'atee jira. Tapha Champions League torbee kanarratti kilaboonni Ingiliz irraa ta'an Liverpool 2-0, Manchester City 3-0, Chelsea 4-0, Manchester United ammoo 5-0 morkattoota faallaa isaanii injifatuun kun ammoo kilaboota Ingilizitti dhageetti addaa horee jira. Tole daawwattoota keenya qophiin ispoortii torbaanii kan ammaaf qindeessine haganuma siraa isa ba'a. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya oduun gurguddoon torbaanii torbee kana qabanne guutuu Oromiyaa keessa hamma addunyaatti akkasumas hamma oduu ispoortiitti kana fakkaataa an kan isin faana ture siraa isa baaf gama oduu ispoortiitiin kan nu faana ture Badri Yusufi gama ogummaa teeknikaatiin Abdii Jamaan nu faana ture qophii BBS itti fufu gama kennaan turtii gaarii. BBS burqaa odeeffannoo haqaa. BBS burqaa odeeffannoo haqaa.